Akkan jirtu kabajamtoota Akkoo Entertainment nageenyi koo isin haa qaqqabu jecha oduuwwan ajaa'ibsiisoo dinqisiisoo akkasumas barsiisoo fi haala wayitaawaa yeroo biyyattii fi biyya alaa irratti hundaa'an argachuudhaaf chaanaalii Akkoo Entertainment subscribe gochuun akkasumas notificationii cuqaasuudhaan akka nu hordoftan kabajaan isin affeera. Gara qophii kiyyaa har'aatti isin dabarsaa turtii gaarii. Hayya kabajamtoota daawwattoota Akkoo Entertainment qophii kiyyaa har'aatiin seenaa jireenya pireezidaantii Ruusiyaa kan ta'e pireezidaant Puutiin gabaabsee isiniif dhiyeessa. Turtiin keessan yeroo ammaatti kaabaa fi kibbaan ija qorshootiin addunyaan marti kan ilaalaa jirtu pireezidaantii Ruusiyaa kan ta'an maqaa isaanii guutuutiin Vladimir Vladimirovich Puutiin kan dhalatan waxabajjii 1952 Ruusiyaa Sant Petersburg ture. Yeroo ijoollummaa isaanii yommuu yaadatan ijoollummaan koo anaaf ulfaataa ture jedhu. Xiqqaa ta'ee ijoollee naannoo kiyya wajjin yeroo hundaa wal dhabbiin hin dhabamu ture. Booddees ijoolleerraa of eeguuf jecha gosa ispoortii juudoo ijoollummaa kiyyatti barachuu eegalee jedhu. Fuulli barruu Kremlin tokko irratti akka barreeffametti Puutiin jalqaba dargaggummaa isaanii irratti ture dhaabbata basaasummaa gamtaa Sooviyeet keessa dalaguudhaaf hawwuu kan eegalan. Hawwiin isaanis milkaa'uudhaan dhaabbata basaasummaa gamtaa Sooviyeet durii kan ture KGB keessatti leenji'uu eegalan. Dhaabbata basaasummaa KGB keessattis Puutiin nama cimaa fi jabaa jedhamu turan. Puutiin jireenya siyaasaa isaanii kan eegalu naannoo 1990 ture. Rosan magaalaa Saint Petersitti gorsaa bulchiinsa magaalattii turan 1997 itti gaafatamaa dhaabbata basaasaa FSB ta'uudhaan Kremlin seenan. Xiqqoo boodas ministeera magaalaa Ruusiyaa ta'uun kaadhimaman. Xumuma irrattis filannoo 2012 irratti taasifameen sagalee harka 66% argachuudhaan aangicha dhuunfatanii. 15tti interview godhan tokkotti yommuu dubbatanis akkas jedhanii ture. Waggoota 15 dura xurreeniniin giraandan jedhamu lolli siin hafu yoo ta'e darbata duraa ati darbachuu qabda seera jedhamu na barsiisee jira. Kun immoo dhaadannoo jireenya kootiiti jedhanii turan. Puutiin jireenya isaanii dalagaadhaaf kennuun sa'a 24 akka dalagan namoonni isaan wajjin wal quunnaman ni dubbatu. Puutiin abbaa ijoollee 3 yommuu ta'an bultii isaanii garuu waggoota 30 bira darbuu hin dandeenye. Luwiid Miilaan yommuu waa'ee diigama maatii ishee dubbattu Puutiin dalagaadhaan nama machaa'edha. Jireenya dhuunfaatiif iddoo hin qabu jettee ture. Puutiin biyyoota alaatii deeggartoota baay'ee qabaachuu baatus waldhabdee Sooriyaan biyyoota Ameerikaatii fi kaabaa wajjin waraana waggootaaf itti banamaa ture. Dandamattee as akka geettuuf shoora olaanaa bayanii ture. Sooriyaanis dabaree iseetiin waraanni Puutiin Yuukireen irratti baname sirriidha jechuun Ruusiyaa cinaa akka jirtu labsitee jirti. Ameerikaa duraanii Doonaald J. Trump dinqisiifannoo Puutiniif qaban ibsachuuf duuba hin deebine. Pireezidaantiin Ameerikaa ammaa Joo Baayiden garuu jalqabuma aangootti dhufanirraa ture Puutiniin ija badduun laaluu kan eegalan. Gama miidiyaattis bahuun Puutiin ajjeesuurra nama of duubatti hin deebine tahuu kan dubbatan. Haa ta'u malee uummanni Ruusiyaa irra caalaan jaalala Puutiniif qabu ibsachuurraa hin qusamne. Puutiin ammatti Ruusiyaa tasgabbooftuu fi dinagdeedhaan ol jette uumuu danda'anii jiru. Kanaaf ammoo uummanni ragaadha. Dabalataanis Ruusiyaan waraana Yuukireen wajjin banteen addunyaa fuula itti garagalfattus Ruusiyaa fi Puutiin garuu waan harka kennataniif fakkaatan. Ofofoo maaltu uumama laata wajjin kan ilaallu ta'a. Qophii kiyyeetti aanuun waraana biyyoota lameenitiin wal qabate shakkiin waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu danda'a jedhu uumamee jira. Akkasumas waraana kanaan wal qabate biyyoonni niwukilarii fayyadamuu danda'an jedhamee himamaa jira. Waraanni addunyaa maali? Niwukilariin hoo akka shakkame hojiirra yoo oole maaltu uumamuu danda'a? Gaafii jedhuu fi viidiyoo itti aanu qabadhee kan isiniif dhiyaatu ta'a. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Yaada qabdan komentii irra naa kaa'aa. Isiniin jechaa qophii kiyyaa har'aa kanaaniin goolabaa qophii itti aanutti aga wal agartii turtii gaarii isiniin jedha.